nama Waaqayyo nuu kenne raajii faarfataa keenya gargaarsa lafa kana Waaqayyo eebbisu. Sagalee Waaqayyoo keessaa dubbiseenii ittiin Waaqayyoon kadhanna. Ija keenya foonii kana walirra buufneetu ani yeroo muraasaaf si dhiiseen ture. Hamma immoo bu'aa guddaadhaan walitti sin qaba. Ani baay'ee waan si taareef yeroo muraasaaf fuula koo sirraa dhokseen ture. Hamma garuu jaalala bara baraatiin sii kana jedha Waaqayyo inni sun. Tulloonni yoo raafaman iyyuu, gaaronni yoo socho'an iyyuu, haraarri koo si biraa hin mittu. Kakuun nagaa koos si biraa hin socho'u. Jedha Waaqayyo inni siif ta'u. Akka keenya gara Waaqayyootti qabannu. Har'a miti utuu hin dhalatin gara haadha koo keessatti, utuu sabni kun hin dhalatin gara haadha isaanii keessatti, akkuma garbicha kee Ermiyaasitti dubbatte dhiiga keessatti nama ta'uu keenya haati gadameessatti nu baattu utuu hin beekin gara keenya gortee silaa dhangalaanee bishaan taana ture nama gootee nu uumte namarraa nu goote. Achi fagoo miti gargaarsi kee eega nafti baree guyyaarraa waaree kana mudhii dinqiidha. Jaalala keetu walitti nu qabe. Abbaa maaddii kana isarraa nyaatanii bishaan ija jireenyaa isa keessaa dhuganii mana bara baraa isa keessa jiraatanii aduun nama hin gubne taa'umsi lafaa namarra rakkinneedhaati. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Gaayyaadhaa bakkee qabdaa saba kana walitti qabde guyyoota dabarsine jimaataa kaaftee lafa kanatti soorataan sooraa jirta. Sooraatiin gara koo dhufaa jirtaati. Sooraatiin gara saba kanaa dhufaa jirta. Karaa namoota nuu laattee karaa saba nuu laattee galanni siif haa ta'u. Egaa hojjetamuu barbaade na hojjetu. Hojjetamuu saba kana dura dhaabbattee hinnaani hiika beessan ta'a hiika maleessan ta'a. Harka keetiin na hojjetu. Harka keetiin na hojjetu. Sagantaa galgala kana kan yeroo kanaa kan waggaa kanaa kan guyyaarraa walitti qabuuf jennu kanaani huuba naannoo kanaa guddi. Huuba mana namoota kanarraa guddi. Saba kana kan morman saba kana kan lolan garanna dheeraa amantoonni saba kana kan lolaniif kan mormani sa'aatii kana biyya jiran lafa jiranitti abiddi kan kee ta'ee asii boba'u irra nufaafu. Ulfaanu kirraa hatireeti talfaanu kirroofi indaasuudha. Afurri saba kana rakkisuuf bara kana guyyaa kana kaasee guyyaatiin ulaatteen bara kana keessaa hidhaatti agarra. Afurri tokkummaa kanaan, afurri dawaasaa kanaan, afurri namoota nuu laattee nama nuu laattee, afurri saba nuu laattee mormu bayyeessuuf sin, bayyeessuuf sin. Tulikki dabalatee bara kana kaasee nu biraa na biraa hafu. Ani nan jea lagatiin jeedha jettee nu hin jeenaa. Duduukaan jeen galgala kana kaasee nu laattee mormu. Akka billaatti barsiisu fuudhaa. Hafuura qulqulluu nama wallaanuu barbaade gaafa wallaantu hafuura nama wallaaname kana rakkisu Eeliyaas tulluu Qarmeloos irratti warra dhibba saddeetiif shantamaa haasaan isaa simatamee booddee hin gorra jedha dubbiin sagalee kee haasaa kanarratti saba kana biraa na biraa hafan. Eebba namaa nagaa namaa karaa darbiinsa namaa milkaa'insa namaatiin kan mormu inni billaa Eeliyaasiin jalaa hin malinne bilootiin dakuun taa'us yaani arbaa ofirraati milikiin billaa isaa jira billaa keera amma ammaatti billaa faarfannaa billaa raajummaa billaa isaa qabu sagantaa jala milike billaa sagalee hin milikini bayyeesuutiin galannaa jala hin milikini. Utuuti sochaatu, utuuti deemtu, utuuti qaama namoota kana keessaa afaan godhattee dubbattu of keessatti ofirratti si aragaan. Nama nuu laatte dachee kanarraa kan dhaabne hafuura rakkisu fagoodhaa dhiyoodhaa billaa saba kanaatti laadhu gaafa haasaan keenya simatamu haasaa kanarratti hafuura amanii bayyeessu. Tubanii dachaa haasaa kana rakkisin, tubanii gaara kana rakkisin, tubanii mana isaa rakkisin, tubanii agargaara kana rakkisin. Raja ofirratti afeera na biraa yaa.
Dabaraa dubbata. Sadumaa dubbata. Nutti dubbadhu. Sagalee kee nu ergi. Kaa Yesuusiin amiin. Nooraa isin eebbisu amiin. Namoota asii Waaqayyo nuu laate kana harka keessanitti qabaa. Waaqayyo isin eebbisuu jedhani. Jira eebbisaa. Sadumaa jedhanii. Walitti qabee diina keessaa finirraa geggeessu sagantaan keenya kan galgala kanaa walitti qabnee ulfinaan gallaa hin dhiyaanna. Yoo jaalala Waaqayyoo ta'e akka Waaqayyo nu gargaaru nan beeka. Waasa'uun nama dheebus bishaan arganii inni inni eegutu saba kanatti eeguta. Akkuma Waaqayyoo dubbataa olee dubbachaa jiru dubbii isaanii hin dhaabin malee abbaan hojii lafa kana jira. Sagalee Waaqayyoo waa sheerii godhee dubbiileen gaddaa walitti qaba. Dubbiin gaafa jimaata ganamaa kaasee jalqabu walitti qaba. Utuun gara dubbii sanaatti hin dhaqin garuu raajicha Isaayyaas 54 lakkoofsa 7-8 10 daqiiqaa 2-3 gaarii qabee saba Waaqayyoo warra ulfina Waaqayyoo argan. Saba Waaqayyoo warra ulfina Waaqayyoo argan. Isin anaadha inni. Saba Waaqayyoo warra ulfina Waaqayyoo argan. Jedheen daqiiqaa xinnoo dubbadheen ergaaleen gaddaa walitti qaba. Walitti qabee gallaa hundi keenya iyyuu harka duwwaan galtanii hundi keessanuu. Inni harka duwwaan galu. Isin harka duwwaan galtanii. Sinin gursha waan harka jiru kana sin gursha raajii. Namoonni lafa kana dhuma sin gursu malee namni tokko akka dhufee hin galtan. Akka Waaqayyoo nu gargaaru hunda mana. Saba kan ulfina Waaqayyoo argee dubbii kana irra deebi'ee dubbisa. Ani yeroo muraasaaf sadii seen ture. Hamma waa guddaadhaan walitti sin qaba. Ani baay'ee waan sitti haareef yeroo muraasaaf fuula koo si duraa dhokseen ture. Amma garuu jaalala bara baraatiin siifan waa jedha Waaqayyo inni sun. Sagalee Waaqayyooti mana loomitti hamin jedha. Tulloonni yoo raafaman iyyuu saba Waaqayyoo ulfina isaatti agarsiise. Saba Waaqayyoon arguuf adeemanii ulfina Waaqayyoo argan. Dhiiga isaa lakkoofsa 10 jira. Tulloonni yoo raafaman iyyuu gaaronni yoo socho'an iyyuu haraarri koo si biraa hin nutti. Kakuun nagaa koos si biraa hin socho'u jedha Waaqayyo inni siifuu kana dubbateera jedha. Isaayyaas raajii kana gaafa raaju dubartii ciniinsifattuun fakkeenya qabee dubbata. Dubartii ciniinsifattuu fi dubartii abbaa manaa hin qabne. Seeduun namni sirraa goree ture. Dhimma kee hin qabne si dhiisee ture. Fakkeenya lama wal bukkee qabee dubbata Isaayyaas raajii kana gaafa dubbatu. Lakkoofsa tokko kaaftanii gaafa ilaaltan dubartii ishee abbaa manaa hin qabne argitu. Seeduun namni irraa gore. Isaayyaas raajii kana gaafa raaju. Achi sittanii yoo ilaaltan garuu ishee utuu ciniinsifattuu waa'ee dhalaa utuu rakkattu ofii isheetti deebitu. Achirraa yoo barbaade qabdan si hin deebisu. Nama achirra hin jiru. Ishee utuu ciniinsifattuu waa'ee mucaa deessuu utuu rakkattu waa'ee isheetti deebitu. Siyooni ishee Waaqayyoon utuu beektuu fuula Waaqayyoo jedhaa dhofatti. Ishee durii dhiisee ishee har'aa waan tokko isinitti agarsiisee ergaa walitti qabuutti deebi'a. Ishee Waaqayyoo kakatu, ishee Waaqayyoo abdachiisu, ishee Waaqayyoo si wajjin hin jira jedhu. Isheen haadha hiyyeessaadha. Abbaa manaa hin qabnu. Hin ciniinsifanna malee waan ta'eef nu hin deemnu. Nuyi waa'ee dhalaatiin rakkannaa ofii keenya walitti baanu hin qabnu. Ciniinsuun daa'amni guyyaa har'aa nuyi keessa jiru. Gammin ciniinsifata gamanni ciniinsifata. Inni beekamu sin ciniinsifata, inni beekamu sin ciniinsifata. Mootiin hin ciniinsifata. Yeroo ammaa geggeessaan hin ciniinsifata, geggeeffamaan hin ciniinsifata. Dhaggeeffataa xinnoo tokko. Namni Waaqayyoo wajjin wal arguu dadhabuurraan kan ka'e
Waaqayyo saba kana fuula ulfina isaatti deebisee karaa isa ulfina argachuu barbaada. Waaqayyo hin kakata saba kana. Waaqayyo hin kakata saba kana. Ani gaarota socho'u malee tulloota duraafa malee haraarri kooti bira jiraayedha. Amantoonni garuu waaquma jiraatu. Warri ganama dhugaatti miidhuu kana duukaa turtanii dhaggeeffataa oltan sagalee kana kunuunfadhaa. Gaafa qabaa isa namaa akka jiru qabaa isaa wallaala. Tiitoorii miti gaayanii nakoo tokko irra deebi'a hundumaa yeroo lafaan gaheetti lallabuu barbaadu. Gaafa isa qaban qabaa isaa beekanii gaafa isa kan qabaa isaa beekan haduu saafaa keessa dhaabatanii gaaddisa jireenyaa jala jiraatu. Gaafa isa qaban qabaa isaa wallaalan immoo mana ulaagaan nuti keessa dhaabatanii haduun nama dhaaba. Inni madaalaatu tuma foolii isaatti tajaajiluu isaa. Inni madaan baanne garuu fooliitu bukkeen teessisu. Inni madaa ofii yaadii nan irratti baatu itti dhufuun dhiibne dhanna isaan ajeeffatu malee. Otuu amma madaa eenyu dhanna isaati. Isa madaa kana meennatu madaa kana bukkee raawwitu dhufaata. Waa'een Kiristoos namootaa galeera. Galeen naan Kiristoosiin duukaa deemaa jiran galeen naanitu Kiristoosiin duukaa baataa jira yoo jenne baay'een isaa isa galee fi adeemu miti. Isa waa'ee isaa mi'eeffate miti. Namni ulfina ta'u arguu jibbu hin jiru. Namni kabaja ta'u arguu jibbu hin jiru. Namni ulfina keessa jiraatu jibbu hin jiru. Namni ulfina ofii isa malu jibbu hin jiru. Isa qaban qabaataa jabeessuun jireenya garagaraa ulfina mana bara baraati. Waa'ee xiyooniin kana gaafa dubbatu ishee namni hidhiisee ture isa namni durii irraa goree ture maqaa ishee kennanii haadha hiyyeessaa kan siin jedhamu dhabduutti kan si waaman dubbii kana gaafa situ nagane malee an siin ganneedha.